هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو كبجمتوتا جالتمتوتا يا إلمان رمو الدنيا كان رتي أرقمت النجا كيسني النجا كوتي قالت ربي الحمد لله. بقى ساكن جيسني بقى جراتني نسنين جدا الراب برنوتا تكون كبر ديسني بفجرة إنس مالي جتشون كيسني نفو أكاتا فيسبوك irratti maqaa keenya uffatarra goone hojjechiifannu haala bifa isaa isinitti agarsiisa haala kanatti jechuudha. Kunoo haaluma argaa jirtan kanatti haala itti irra godhannu isinitti agarsiisa. Uffata kanallee eessarraa akka argattanu akkamittillee akka irra godhattanu kunoo akkuma arguu jirtanii isinitti agarsiisaan isiniin jedha. Obboleewwan kiyya namoonni hojjechiifachuu barbaadanis gatii salphaadhaan kan isiniif hojjetamu ta'an isiniin jedha. Garuma barumsa sanaatti dabarfannaa. Egaa jalqaba feesbuukii keessanirra seentanii jechuudha. Akkuma feesbuuka keessanirra seentaniin amma of duuba deebiin isin agarsiisa. Feesbuuka keessanirra galtanii bakka piroofaayilii keessanii kana rukuttanii jechuudha. Sana booda suuraa feesbuuka keessanii akkasitti kaaftanii jechuudha. Isin egaa iskiriinshootii godhattu jechuudha. Nama fakkeenyaaf kan amma akkanatti kaaseen jira jechuudha. Erga asirraa kaasee jedhee jalqaba feesbuukii irraa suuraa kana kaafattuu isiniitan jedheetan jira. Erga suuraa kana kaafattanii kaatanii immoo kunoo aappii kana isin barbaachisa. Pixlab ka jedhuuf PixArt ka jedhu kana appilikeeshina kana lamaanii garuu anamma Pixlab kana irratti kanan isinitti agarsiisu jechuudha. Kunoo isa kana irratti kanan hojjedhee isinitti agarsiisuun taha jechuudha. Ammas uffata kana kan TikTok illee yoo feetanillee akkanumatti deemtanii irraa murattanii irra godhachuu dandeessanii. Pixlabni PixArtiin kuni hojiin isaanii gosuma tokkicha wal fakkaataadha waan jarri dalaganu. Amma garuu Pixlab kana irratti hojjedhee isin agarsiisa. Isin immoo eessa argannaa ka jettan yoo taatanii Pixlab kana Play keessaa akkuma kanatti itti barreessitanii jennaan Pixlab yoo itti barreessitan Play keessaa argachuu dandeessuun isiniin jedha. Hojiin isaas waan nama rakkisu miti. Amma kallattiidhaan Pixlab kana gadi rukutaa jechuudha. Jalqabatuun gadi rukutiin uffata kana eessa argannaa waan jedhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Nafaana bakki nuti argannu kunoo Google Chrome keessaa argannaa jechuudha. Kunoo Chrome isa kana arguu jirtanii Chrome kana gattuqnee akkanatti seennaa jechuudha. Moobaayiliin Google dhaben jiru. Google kana irratti Wiz jettanii barreessitu jechuudha. Isin Google keessan irratti barreeffama barreessu kana ilaaltanii barreessitu jechuudha. Isinis Wiz t-shirt jettanii yeroo barreessitanii t-shirt pin akka kana gootanii itti barreessitanii jechuudha. Kunoo barreeffama kana arguu jirtu dheetan abdii qaba. Wiz t-shirt hanger HD ka jedhu kana itti barreessitu jechuudha. Kanan itti mare kana yeroo akkasitti itti barreessitanii jettanu sarchii gootu jechuudha. Yeroo akkanatti sarchii gootanii jettanu kunoo suuraa uffata sanaa akka jirutti as keessatti isinii baasaa jechuudha. Kalarii gurraacha, kalarii adii. Sana booda images ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Images ka jedhu kana kunoo imejii kana rukuttuu jechuudha. Guutuus akka argattanutti waan suuraati waan ta'eef imejii kana yeroo rukuttanii jettan bifa garaagaraa argachuu dandeessu jechuudha. Feetan adii, feetan gurraacha amma akkasitti jira jechuudha. Bifti garaagaraadha. Gosa hedduu dhagaa kanas keessatti argamu. Isin kana keessaa kafeetan buufachuun mirga keessanii. Amma fakkeenyaaf bifa azraqii kanarratti gadi rukutaa jechuudha. Inna quba keessaniin akkanatti gadi rukuttanii jettanu quba keessaniin gadi qabdu jechuudha. Sekondii tokkoo fi yeroo quba keessaniin akkanatti gadi qabdanu maaltu isinii baasaa delete download images ka jedhutu kunoo isinii bahaa jechuudha. Sana booda downloadii godhattu jechuudha. Amma kunoo downloadii godheen jira. Amma isinitti agarsiisa kunoo downloadii tahee jira jechuudha. Akkasumatti ol deemee ammas kabiraa yoon buufachuu fedhe amma fakkeenyaaf diimaa kana buufachuu yoon fedhe kanas quba kootiin akkanatti gadi qabaa jechuudha. Download images ka jedhu kana rukutaa jechuudha. Kan lammaffaa irratti argamu argaa jirtu een abdii qaba kunoo isa kanaa jechuudha. Akkasitti downloadii godhataa deemtu jechuudha. Ka keessaa feetan as keessaa filattanii erga kana gadi buufannee jennee amma kallattiidhaan Pixlab sana mareefuu isiniin jedhe achan deemaa jechuudha. Egaa Pixlab kana keessa seentuu jechuudha. Erga feesbuukii irraa suuraa keessan murattanii jettanii kunoo Pixlab ka jedhu kanaan seennaa jechuudha. Isin yoo feetan kanaan hojjetachuu dandeessu. Hangaruu keessaa tokkoon isin agarsiisuun dirqama. Lachuu Play keessaa argattu amma Pixlab ka jedhu kana tuqnee seennaa jechuudha. Kallattiidhaan jalqaba yeroo seennee jennee haala kanatti kan inni nu baasu jechuudha. Yeroo sana jala kana akkanatti ooftanii yoo feetan kalarii adii irra godhattu jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtanii kalariin garaagaraa kunoo jala kanatti argamaa jechuudha. Erga kalarii kana jijjiirtanii jettanii bakka
sadaffaa kanarra tuqnaa jechuudha. Kunoo jalatti kan argamu kan akka mallattoo kooppii kan tokkoffaa lammaffaa sadaffaa kanarratti kan argamu jechuudha. Isa sadaffaa kanarratti mallattoo kooppii fakkaatu isarra gad tuqnaa jechuudha. Erga isa gad tuqxanii kaatanii jettanii from galerii ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Kunoo kanani mallattoo rog-sadee kanatti agarsiisaaru. Mallattoo from galerii ka jedhu kana erga rukunnee jennee amma dhannee suuraa irratti hojjechuu feene fudhannaa jechuudha. Ammas keessaa anama fakkeenyaa fi kanan irratti hojjechuu fedhe tokkoon as baasee isin agarsiisa. Kana keessa amma tiishartii kanan fudhadhaa jechuudha. Sana booda saayizii isaa walan qixxeeffadhaa jechuudha. Akkasitti qubuma keessaniin iji mallattoo irra jiru kana akka adaadii hanqarxii kana qabattanii akkanatti wal qixxeeffattanii mallattoo raayit ka jedhu kana rukuttuu jechuudha. Kunoo raayitiinis jalatti argama. Raayitii kana rukunnaa jechuudha. Erga raayitii kana akkasitti rukunnee kaane jenneenne amma immoo of duuba deebinaa jechuudha. Eessatti deebinaa? Kunoo mallattoo isii kana rukunnaa jechuudha. Kan lammaffaa irratti argamu kana isa rukunnaa jechuudha. Kunoo isa lammaffaa irratti jiru kana 1 2 3 barreeffamni jala kanatti kan itti aanee jiru imeejisiitti kan aanee jiru gara gadii jechuudha. Mallattoo akka 0 kana rukuttuu jechuudha. Erga mallattoo 0 kana rukuttanii kaatanii import ka jedhu kana rukuttuu jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtan isa kana rukunnaa jechuudha. Dhannee piroofaayilii fidachuudhaaf importii kana erga rukunnee kaanee jenneenne suuraa sila feesbuukii irraa kaafannee jirru sana akkanatti gaditti rukunnaa jechuudha. Erga gadi rukunnee kaanee jenneenne haala kanaan wal qixxeeffannaa jechuudha. Gubbaadhaanis akka waliin caalle miila jalaanis bakka hundaaniyyuu kunoo wanti irraatti wal qixxeeffatan dhugaa haala harkasii kana arguu jirtanii saayiziin kun guddisuudhaafis xiqqeessuudhaafis nu fayyadaa jechuudha. Akka waliin caalletti akkasitti guddifattuu jechuudha. Kunoo amma akkuma arguu jirtanii isa kana akkasitti irra godhattuu jechuudha. Kunoo garanaa garasiin saayizii isaa eegdanii gubbaadhaanis waan waliin caalletti akkasitti hojjetattuu jechuudha. Kunoo akkuma amma arguu jirtan akka kanatti erga wal qixxeeffattanii jettanii raayitii kana itti gootuu jechuudha. Kunoo raayitii godanaa kana itti goonaa. Erga raayitii itti goonee jenneenne kunoo xiqqeessuu fi guddeessuu ofirraa qabaa jechuudha. Innis kunoo isa mallattoo xiyyaa wanni irra jiru kana isa akkanatti harkiftanii wal qixxeeffattuu jechuudha. Saayizii isaa akka waliin caalletti akkanatti gara kanaa illee qabdanii akka gara bitaatti mirgatti hin jallanne inna akkasitti godhattuu jechuudha. Amma fixuu kaaneerra saayizii isaa erga akkanatti wal qixxeeffattanii jettanii amma wanti nu hafe dalga akkanatti ooftuu jechuudha. Asumarraa utuu hin bahin quba keessaniin akkanatti deemsiftanii jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtan amma oofuttan jira. Sana booda eres kalar ka jedhu kana rukuttuu jechuudha. Kunoo mallattoo akka namaa kana arguu jirtu een abdii qaba. Kan suuraa bifa suuraa namaa fakkaattu kana yeroo tokkoof gadi cuqaaftuu jechuudha. Erga gadi cuqaaftanii jettanii maaliif garanaa garasiin waan mul'ataa jiruu fi isa garanaa garasiin mul'atu kana irraa balleessuu waan qabnuudhaaf mallattootti kana ni bantuufi jechuudha. Akkanatti bannaafi jechuudha. Inni akkanatti banneefi jenneenne amma kunoo kan garanaa garasiin irraa mul'atu irraa badee jira jechuudha. Yoo feetan saayizii isaa asitti illee ni xiqqeessitu akka barreeffamni keessan sirriitti mul'atu. Isa gadii kana lama akkasitti yeroo of duuba deebisee jedhee irraa dukkanaa yeroo haga dhumaa akkanatti deeme immoo barreeffamni sun ni mul'ata jechuudha. Kana yoo itti cuftanii bukkee isaa kanarratti mul'ata jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtan amma daayiriin isaa kun akka kanatti ni mul'ata jechuudha. Akka bukkeen isaa kun mul'an akkanatti yoo bantan immoo irraa badee jira jechuudha. Sana booda yoo feetan illee haalaan barreeffama malkii isaa kalarii isaa kanallee barreeffachuu yoo feetan kadhumaa kanarra illee dhufuu dandeessu jechuudha. Kunoo emboos ka jedhu kana kunoo kanuma taruma sanarraa utuu hin bahin dalga akkanatti deemtanii jechuudha. Haga dhumaa dhuftanii argeessanii emboos ka jedhu kana yeroo rukuttanii jettan ammallee enabled ka jedhu kana bantuu jechuudha. Yeroo kanatti bantaniifi jettan dhiifama isa kana miti. Kan isin banuufi qabdanu isa ener shaddaw ka jedhu kana jechuudha. Kan isin banuufi qabdan kunoo isa kana isa lammaffaatti taanee jiru sanaa jechuudha. Yeroo kanatti bantaniifi jettan kunoo kalarii feetan yoo feetan diimaa, adii, gurraacha kunoola kalarii bifa garaagaraa jira. Bifa isinitti tolu godhachuu dandeessu jechuudha. Kunoola amma kalarii barreeffamachaatiin wal fakkeessuu yoo feetanis bifa feetanitti ni jira jechuudha. Isintuu bareeffata gaa kanarraa kan hafe ani yeroo kootti fayyadamuudhaaf kunoo akkasitti akkan isinii mul'atu yoo feetan akkasitti illee bareechuu dandeessu. Kunoola barreeffamni garaagaraa jalaan illee ni mul'ataa jira. Akkasitti irraa fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Isinii galeeradeen abdii qaba. Erga akkanatti sirreeffattanii kaatanii jettanii utuu mallattoo isa guddisuuf isa xiqqeessu kan ammoo irraa balleessuudhaafi akkanumatti dhiiftaniiti ida'uu gubbaa kana tuqxanii jechuudha. Tekisti ka jedhu kana yeroo rukuttanii jettan barreeffamatti kana isinii dhufa. Amma asirraa badee jira jechuudha. Inni kun erga asirraa badee
tekstii kana delete ka jedhu kana kunoo asuma bukkee jira jechuudha. Delete ka jettu kana rukuttuu jechuudha. Diletii ta'ee jira jechuudha. Amma wanti nu hafe maa inni ree seefii akkamitti godhannaa waan jedhudha jechuudha. Seefii immoo kan nuti godhannu kunoo mallattoo akka kaameraa kana arguu jirtu een abdii qaba. Mallattoo akka kaameraa kana gadi rukunnaa jechuudha. Amma seefii godhachuu fi galarii keessatti seef ka jedhu kana inni rukunnee kaane seef as image ka jedhu ka lammaffaarraa kana rukuttuu jechuudha. Kunoo seef as image kan akkanatti gad rukunnaa jechuudha. Sana booda seef tu galarii kunoo kan mallattoo kana akkasitti gad rukunnaa kunoo image seefii. Vacasa brings next level care. Ifamaa wanni irra dhufee jira. Amma gaa kana eessa keessa argannaa kan amma seefii godhanne kunoo galarii moobaayila kootii keessatti gadi naa bu'ee jira jechuudha. Kunoo kanarra ifoo hojjedhe kunoo isa kanaa jechuudha. Egaa bifa garaagaraatiin bifa feetaniin isinii hojjechuun hin danda'amaan isiniin jedha. Egaa yoo isinitti tolee jedhee isinis hiriyoottan keessaniif sheerii godhaati kunoo bifa kanaatiinis bifa garaagaraatiin bifa hedduudhaan jiraachuu danda'a as keessaa. Irraa fayyadamaatii waliifillee sheerii godhaa kan tiktookii illee akkuma kanatti kan isin hojjetachuu dandeessanu. Liinkii suuraa sanaa yoo feetan YouTube chaanaalii koo jalan Kisa YouTube channel kooti jala galaati kunoo Rashad Tuubii ka jedhu kana kuni YouTube channel mataa kootiitiin isiniin jedha akkanatti yeroo gattuqtanii jettan mallattoo kunoo profaayilii kan kutarra jira Rashad Tuubii ka jedhu kana sarchii godhaati achi jalaallee bakka eessarra tuqnee gadi buufannaa ka jedhu yoo ta'e jedhee amma fakkeenyaaf akkanatti yeroo seentanii jettanu liinkii eessarraa argannaa jettanii namoonni nama gaafattanu yeroo viidiyoon sun gadhiifamee jedhee deema fakkeenyaaf bakka mallattoo kana rukuttanii jechuudha kunoo mallattoo kana arguu jirtu een abdii qaba namoonni yeroo liinkii diskiriipshinii jala isiniif keenya yeroo isiniin jedhamu xiyya kana argaa jirtu een abdii qaba xiyya sana gad rukuttanii jechuudha mallattootti akka qubee uu kana sana gad rukunnaa jechuudha. Yeroo akkanatti gad rukunnee jenneen haala kanaan fideenuu baasaa jechuudha. Diskiriipshinii jechuun kana jala kan isinii kaa'amu liinkiin suuraa waan sanaa yeroo viidiyoo kana dhuftanii daawwattanii jettan kana jalatti argachuu dandeessu. Yeroo sana asuma jalaa fuutanii kallattiidhaan gara Google Chrome isin geessaa irraa fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa yoo isinii tole subscribe like gochuullee hiriyoottan keessaniif illee sheerii naa gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Haga barnoota biraatii walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa oola. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ciao.